Ethiopia kan tipu sabah sadi. Oromo Amara Tigre, Wagga Ibaburi. Wallola sadeni itu. Toko-toko nyukur sudah mu turakon. Oromo kaisa ti sadi je. Maganda mo. Sadi. Arsi walla kashawal. Saden pun addan ebu barbachis. Addan ebu. Saden addan ebu. Warra memmo hakasani ebu barbachis. Hakasani ebu. Nantumma dawu lo barbadan taate. Gande sabara kaisani rakabsa. Akkan. Namni arsi toko kaye ogga walla garratti. Ushasha aso. Unda chala kana sarafan kabu kabu namar sidat. Gaafa namni arargee toko kaye nama arsi irratti afaan dheerate. Kadura dhaabbatee sammuu muka buna maarar geedhaa. Namni wallaggaa tokko ka'ee hoggaa arsii maqaa tureesse kadura dhaabbachuu qabu nama wallaggaati. Gandee safara keessanii hidhadhaa. Hidhadhu gandee safara keetii. Dhodhoisuun hin barbaachisu. Wanni maqaa Oromiyaa jaaramte loqota hunda calaqqisiisuu danda'uu qabdi. Asi dubbiin. Naannoo hunda calaqqisiisuu qabdi. Akkan. Amantii hunda calaqqisiisuu danda'uu qabdi. Nama waggaa dhufu keessatti akka calaqqeetti asa mira keessatti farquu danda'uun karaa ittiin ilma balaa dalagaa dheessinu keessaa tokko jechuudha. Haala Oromoo keessa jiru waan waggaa dheeraa bukaayeetiin oofisa keessatti abbaan barbaade ittiin nagadu waan Oromoodhaaf qabsaa'aa ammoo Oromoo ittiin afaan daboolan akkuma gartee warra immaayee jiru jechuudha. Boksii afaan ittiin wal qaban ture beekii wanni kun. Ana Abduu Moobaala Biraay warra irra jalqabaa dhuftan maamiltoota keenyatti dabalamaa hordoftoonni kiyya immoo irra deebiidhaan bakka gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Hayyoonni Oromoodhaa kan durii Oromoon barsiifatee qabu kan Oromoon silaa jala deemuudhaa malee ittiin masakamuudhaa malee gorsi inni si gorsu waan jaarmaya siyaasaa hir'ina jaarmaya siyaasaa tokkorraa gadi bahame takka yeroo Oromoon ammoo ofii isaatii waan san irratti akkamitti wanni kun akkana ta'a jedhe gorsi inni si gorsu maal ture gandummaa keessaa baha waa'ee gandummaatiif walii loolinaa. Jaarmayni siyaasaa kan inni si gorsu ibsi inni kennu maal inni Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu qabu waa'ee gandummaa keessaa bahee fedhii diinaa guutuu qabu jechuun gandummaa leellifamuu qaba jechuu kiyyaa miti. Dura jalqaba haala gandummaa san eenyutu nama babal'iseedha. Waan amma Jawaar dubbate kanaadha. Akkuma isinuu beektan fakkeenyaaf Oromoon dhugaa dubbachuuf keessattuu eegaa an Oromoodha bahaa dhihatti kaaba kibbatti amantiidhaan lagaan kutaan kuni bal'ina lafa kiyyaati jedhee eega fudhatee of baree Oromoon sagaltamoota kana keessa amma dhaloonni waan kana hin beekne ni jira. Dhugaadha duraan beekuu dhabuu danda'a. Qabsoon Oromoo dhodhoisaa fi irra dibaan qabdu. Irra dibaan hin jiru amma booda. Irra dibaan akka hin jirre viidiyoo irraa kan Jawaar kana keessa hubattu jechuudha. Hayyee naannummaan qabsoo sagaalan turte. Mulaafisaa turte amma nu deemuu dandeenyu akka hin deemne nu dandabsiisaa turte. Pirezenteeshinni waggaa 15 duraan godhaa ture sun qabsoo sagaalaa jirti. Naannummaan qabsoo sagaalaa jirti. Gandummaan qabsoo sagaalaa jirti. Fala itti haa barbaannu tajaajila turte. Amma immoo wanni jechaa jiru naannummaanii fi gandummaan sababni isii takka lama sadii. Gara fuulduraa immoo waan hangammaa argannee nu dhabsiisuu dandeessi. Oromummaa daran diiguu dandeessi. Jechuun amma gandummaa tamtu nu diigaa fi fala isiiti kan nama lafa kaa'u deemu jechuudha. Gandummaan tuni taminni gandummaa jechuun maalinniidha. Furmaan isii ammoo maalinniidha. Akka durii oofisa keessa taa'anii oofisa keessaa namni sii murteessee gorsi siif kennamullee ammallee tokko jiddumaan dhiifama. Jawaar fakkeenyaaf durii marraa wanni amma haga garuu haga inni fakkeenyaaf qeerroo hoogganuu eegalee jijjiirama kan fuula duratti furga'uu eegale kana takka isaa hawaasatti quba qabu agartanii jechuun hawaasatu hawaasa kenna tokkummaa keessan akkana jabeessaa gandaan hin qoqqoodamina isaa jedhu agartanii. Jechuun jalqaba jaarmaya wanni jedhame eega saba kana hoogganuudhaa kaate afooshaa gandaa irraa ka'ee jechuudha akka sabni sun gandaan hin qoqqoodamne kan eeguu qabu warra ijaarame sani koree qabaa komitee qabaa wallaala achi keessa hin jiru jalqabaa filatameeti uummataan uf dura kaahame waan ta'eef kan eeggatuu qabu isa jechuudha malee hawaasa miti. Hawaasa keessatti ofii gadi babal'isanii gorsi ammoo isaan kennan booda hawaasa baddeessa. Alagaadhaan nu saaxiluu dandeessi. Wal waraansa hamaa keessa nu galchuu dandeessi. Kanaaf rakkoo naannummaan qabsoo bilisummaa qabsoo sabaa irratti qabdu irra aanuudhaaf keessattuu bakka amma qabsoon tun irra geessetti akkamitti deemuu dandeenya maal godhuu qabna. Kadura we need to have a very proper and deeper understanding. Gadi qorannee laalu maali eessaa madditi. Alagaan nu qoodaa qofa osoo hin ta'in hooggansa Oromoo tokko lama qofa nu qoodaa osoo hin ta'in kompleksitiin kun eessarraa dhufe kan jedhu. Hawaasni tokko walqunnamtiin isaa waliin haasa'in isaa cimaa yoo hin ta'in
rakkoo wal hubannaa stereotype jennuudha uumamaa. Kuni negative attitude takkaa prejudice uumaan deema. Prejudice on keessattuu hoggaa resource irratti wal dorgommiin dhufte, aangoo irratti wal dorgommiin hoggaa dhufte gara wal jibbaatitti dhufa. Jibba takkaahu tuffii irratti aangoon hoggaa dhufte immoo gara loogiititti nama geessa, loogiin immoo gara wal waraansaatti nama geessa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa sadarkaa nama geessuu danda'a jechuudha. Saba Oromoo miliyoona meeqa geessan sabni rabbiin beeku. Amatu uummata dabala. Jaatama jennee sanuma hawuran. Oromoo miliyoona dila kana qofa dhiisaati. Sabni miliyoona takkaatu rabbiin hoggaa uumu gosa gosaan uumeetii lafa adda addaarra uume. Akkam. In any society, diversity is a fact, it's natural. Akkam. Diversity balleessuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Gosa balleessuun hin danda'amu. Amantii balleessuun hin danda'amu. Baddaa gammoojjii kaabaa kibba bahaadiyaa balleessuun hin danda'amu. Rabbiis tolche. Dongorri keessattuu naashinaalizimiin addisaa gara bitaarraa leeftirraa ta'e uumu garaagarummaa uumamaan jiran kana akka waan hin jirreetti of amansiisuudhaaf yaalu. Garaagarummaan akka jiru. Diversitiin yeroo hundaa uummata keessa akka jiru. Diversity balleessuun akka hin dandeenye manage gochuu malee. Canada is a prime example. Manage gochuu malee balleessuun akka hin dandeenye amanii fudhatu dha baga. Hoggansi kan hawaasaas, kan amantii irra jirus, kan hoggansa siyaasaa irra jiru jechuudha. Hojiin dura maddumarraa rakkoon wal hubannaa, rakkoon guddaa kan uumamu gareelee jidduutti rakkoon information hoggaan jiraan, information flow cimsuudhaan hawaasni akkanatti dhufee akka waliin mari'atu gochuudhaan rakkoo wal si'annaa akka uumamne gochuudhaan hojiin dura hojjetamaa jechuudha. Eenyu waliif fidiyaa jiru eessi malee. Kalammata isin kan godhuu qabdan waan gosa takka irratti, naannoo takka irratti, hawaasa takka irratti, murna tokko irratti jibba godhamu dura dhaabbachuun hojii biraati. Sadarkaa intellectuality, sadarkaa hoggansaatti immoo hojiin hojjetamuu qabu. Saalfii ta'uu hin qabu. Islaama, Kiristaana, Arsii, Wallagga, Shawaa, Najjaa, Tuulama, Boorana, Bareedu ta'uun akka waan qaanyiitti ilaalamuu qabu. Kana dubbiin. Kanaaf osoo hin ta'in namni walitti qottisu, akka walitti qottisu, akka walitti dhiibus dho'isaa miti. Dhodho'isuu miti. Dhodho'isaan maaliin fayyiftu jedha. Kana dubbiin. Gadi baasanii irratti haasanii furmaata irraa barbaaduu barbaachisa. Maaliin? Kabiraa sadarkaa jaarmaa hawaasaatti haa taatu jaarmaa siyaasaatti we have to practice fairness. Sadaffaan you have to empower underdeveloped communities. Yeroo baay'ee naannoo tokko lama sadii wal lola kanaaf gareelee biraa fiduudhaan baalaansii uumuun ni danda'ama. Karaan biraa saboonni successful ta'an internal parochialism takkaa'u internal fishery internal qoqqoodama keessoo kana irraa itti aanan national figure national narrative waan ta'e dhiyeessu naannummaan saba kana diigee waan hangammaa argate akka dhabsiifne yoo ka barbaadde taate. Daranuu walitti nayitee Oromiyaaf Oromoo akka diine yoo ka barbaadde potenshaal guddaa qaba kana gochuudha. Amantiiwwan naannootu Oromoo diiguudhaaf humna qabu. Kanaaf hambisuu yoo ka barbaadu taate aangoon qabeenyi akkasumas dirqamni bifa fair and equitable namu akka gumaata isaatti akka humna isaatti waanuma warra Itoophiyaa irraa gaafachaa turre san Oromiyaaf Oromoo keessa practice gochuun karaa ittiin naannummaa to'atu. Warri negative ta'ee yeroo hunda nama waliin buusuu barbaadu ilmoon balaa yeroo hunda ni jirti. Ilmoo balaa dalagaa dhabsiisuu yoo ka barbaaddan taate jaarmaa hawaasaa jaartan keessatti waan maqaa Oromoo fi Oromiyaa jaaramtu keessatti qooda walii kaayaa deemuun gosa hundaaf, teessoo hundaaf, amantii hundaaf, korneyaa hundaaf fair distribution hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Keessattuu jaarmaaleen siyaasaa, jaarmaaleen hawaasaa, qaamonni mootummaa maqaa Oromootiin Oromiyaatiin socho'an hoggaa ati balbala bantee gasseentu Oromoo Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Kuni qoosaa miti. Saba kana qaarii hoggaa meeqatiin, aarsaa hoggaa meeqatiin Oromoo Oromiyaan ijaaramuu dandeesseerti. Kana cimsanii yoo kan deemuun barbaachisu taate dhodho'isuun hin barbaachisu. Wanni maqaa Oromoo Oromiyaa jaaramte loqota hunda calaqqisiisuu danda'uu qabdi. Naannoo hunda calaqqisiisuu qabdi.
amantii hunda calaqqisiisuu danda'uudha qabdi. Nama waggaan keessatti akka calaqqeetti asa miira keessatti farquu danda'uun karaa ittiin ilma balaa dalagaa dheessinu keessaa tokko jechuudha. Kanumaa miduuba nutis kan jechaa turre. Hedduudha anas akka dhuunfaatitti kaagandee naan jechaa ture. Har'a yeroo hayyuun jedhe nuti yeroo wallaalummaa kennaan jenne tarii waan wallaala taaneef nutti murteessuu dandeessan. Gaafa hayyuun gadi bahee jedhe. Fakkeenyaaf gaafa dhiyooma waa'ee oosaatiin jechuun amma waa'ee oosaa safuun waa'ee oosaatiin fakkeenyaaf ajandaan ka'ee ture irra guddaa Oromoon fakkeenyaaf jaarmayni kun akka ijaaramerraa ka ganda tokkoo kan amantii tokkoo kan garee tokkoo fakkaateeti jira kan paartii tokkoo fakkaateeti jira yeroo jedhamutti ana fakkaatu qaba yeroo jedhametti Oromoon gandaa wal nyaate gorsi bar hayyoota sanni beeytan kan maqaa isiniin dha'u hayyoonni sun wanni isaan gadi bahanii saba kana gorsan maal ture Oromoo yeroo rakkoo kana keessatti osoo akkan ajjeefamaa jiru osoo cunqurfamaa jiru waa gandaa wal qoqqooda fedhii gartee ajandaa diinaa qabatee maal waan akkasii ture jechuudha jalqaba jaarmayni maqaa Oromootiin ijaarame kan koree qabu kan hoogganaa qabu kan koree olaanaa fi koree gadi aanaa qabu Oromoo akka hin qoqqoonnetti waan ijaare san kan manaj godhu qabu eenyu ture jaarmaya san ture jechuudha sabni saba gartee akkuma Jawaar jedhe ilmi badiitii fi maraataa fi wallaalaa fi beekaa hunda keessa jiru kan Oromummayyuu akkuma reefuu jenne tarii haga ammaatitti iyyuu ka ganda ofii san malee hin beekne yookiin ammoo jibbaa rabbiin jibbaa gandaa kana bara amma namni hin jiru amma namni tokko fakkeenyaaf ka foloo barbaachaadhaaf ganda namaa arrabsu hin jiru. Maaliif ni beektaa akka namni akka yaada isaa san qabu ka foloo isa godhuu fi kan laayik isa godhu jiru beekaa beeki wanni inni gabbahee ganda wayii arrabsuuf jechuudha. Namni akkasitti waa'ee gandaatitti amanu waan jiruufi kan sanirraa akka ufi eeggatu ta'uuf akka waan inni nama akkasii saniif ufiin saaxille ka godhuu qabu waan beeytotaan ijaarame jaarmaya Oromoodhaa kan Oromoo bilisoomsuuf qabsaa'u haa ta'u jaarmaya gartee Oromoodhaaf yookiin ofiisuma taa'ee kan akka amma oosaa kana jechuudha kan Oromoodhaaf karaa saayinsiitiin karaa barumsa baratee waa hojjetu kanas haa ta'u akka Oromoo walitti hin buusne gandaaf isa saaxille kan godhuu qabu jaarmaya jechuudha. Jaarmaya keessa waan gadi bahe ammoo gadi bahanii akka waan gartee saba kana ta'e sabni yeroo rakkoo kanatti gandaan wal nyaatee gorsuun qoosaadha jechuudha. Lelbii garuu hoggansi Oromoo ka warri mootummaarra jirus warri mootummaa ta'uu barbaadus hawaasninis Itoophiyaa kan jiru saba sadii. Oromoo Amaaraa Tigree waggaa 400. Wallola sadeeniititu tokko tokko cunqursuuf deemuutu rakkoo. Oromoo keessatti sadii jedhe. Maqaan daamoo. Sadii. Arsii Wallagga Shawaa. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Addaan eeguu. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Maqaan bakka kana jirti gartanii? Ninki jibe. Balchaarra tanuma hagaamaami. So Oromoo Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eeguu warra kaan immoo akka isaa eeganii ol baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akka ammumayyuu nugusummaa fudhate jechuudha jarri kun Shawaa fi Wallagga Arsiin tuni ufuma sadeenii wal lolti Oromoo biraa dagattee jirti. Ilmaan afran qalloo ilmaan shanan gibee ilmaan sagalan iluu Boorana Gujii dagattee jirti jechuudha. Ufuma sadeenii wal lolaa jiran jechuudha. Jechuun asiin deemuu qabna irratti illee warri wal faana yeroo hedduu sadiin kana bal'inaan jechuudha. Adaan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektanii waa lamaadha. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoonni. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hirrifteeti firummaaf walii tumsa jabeessite akkasiini. Akkasuma dhalannee bara. Sinitti himu warri haalbiyyaa duula abbaan kiyyaarsi. Dachii noolee dhummaatitti dhalannee wal jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee gosa san hin baanu warra afran qalloo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii isinitti hima tuulamni fi Arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenyatu waliin dhiyeesse gara fuulduraan sooshaal injiinarii jedhama wanna kun hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun
amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha. Gosti gamaa gamana wal fuudhuun encourage godhaa ilmoon ta'esan dubri keessatti akka heerumu encourage godhina achi fagaatee hafuun bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodhaa biyya tana yoo kammoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa. Wanni bira naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irra qabsaa. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti ushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama Arsiidhaaf. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaaf. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaati. Gandee safara keessanii hidhadhaa. Keessattuu amma bakka tana jechuun bakki nuti irra guddaa mallee hawaasa keessa bakki itti hir'inni jiru eessa seena. Maraataan Arsii tokkos yoo gabbahee fakkeenyaaf nama tokko ganda tokko sababa nama tokkooti yookiin sababa jaarmiyaa wahiitiin gosa guutuu gadi bahee Wallagga akkanaa yookiin ammoo Harargeen akkasii Shawaan akkana ka jedhu ta'e kan fuudhee likkii galchuu qabu osoo namni inni irratti duule gosti irratti duule sun hin dubbanne kan isa san afaan qabachiisuu qabu gosa inni keessaa baay'isan jechuudha. Kuni xiqqashoo bakka nuti hawaasni itti dadhabina qabudha. Jaarmaya caalallee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Jaarmaya caala nutu dadhabina qaba bakka kanatti walirra dibna yoo namni Arsii tokko inni fakkeenyaaf hamma Arsiin tokko yoo Arsii akkas ta'e Arsiidha jedheeti waan Arsii inni ta'eef isa san saaxiluu diddaadhaaf. Dhugaa dubbachuu fi saaxiluu diddaaf harkarra qabu. Namni Harargee tokko ol ba'e namni Harargeetis Harargeedha nama kana jedhee irra dibaa jechuudha. Isa san saaxiluu diddaaf ka Wallaggaas kan Shawaas bakka kanatti hawaasatu hir'ina qaba dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti yoo ilaaltan jechuudha. Contain your village regionals. Maaliif gamaa gamana walitti deemna rakkoo mana keessatti eemarachuun garuu ni danda'ama jechuudha. Kabiraa jaarmeelee hawaasaa afooshaa, jaarmee dargaggoo, jaarmee dubartootaa, jaarmee wal gargaarsaa bifa adda addaatiin ijaaruun dimokiraasii ijaaraa jirra jiran. Jaarmeeleen akkasiin ijaaramu gareen tokkos, naannoon tokkos, amantiin tokkos, qe'een tokkos qorii Oromootirraa dhiibamee akkanaaf humna itti kenna. Discrimination loogiin akka hin taane eemaluu irratti hojii guddaadha qabaa jechuudha. Waggoota dabre kana gara biyya alaatti afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaramuun amala jaarmaa siyaasaa baay'ee jijjiiree jira bara. Gara fuulduraattillee afooshaa bifa adda addaa jaarmaa bifa adda addaa inni ijoo bifa adda addaa ijaaruudhaan loogii irratti qabsaa'uu hoggansa achi keessaa baasanii naannoon hundi gosti hundi waan isiin mala qoriin Oromiyaa guddoodha guddoo miti jaran qoriin Oromiyaa guddoodha ilmaan Oromoo hundaaf ni geessi wanni ilmaan Oromoo safara takkaa wal geessee harkaan kan hundumaa uga nyaattu ijoolleen safara biraa immoo ulaa ala teessee titichi biraa dhooftuuf hin jiru akkasii kajeellatuuf hin jiru kana irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Managing diversity is crucial isinitti nima kana hoggansi mootummallee dhaga'uu qaba. Hoggansi siyaasaa keenyatti dhaga'uu qaba. Ani amma dubbiin naannummaa hoggaa baatu isin rifattan. I like it. Waan yeroo baay'ee ukkaamsinee mana keenya keessa murumsinutu dirre gadi ba'e. Akkana. Oromoon hoggas rifattee waan san suphuudhaaf deemti. Naannummaa takkaa'uu diversity Oromoo kana properly manage gochuun lola Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessa godhamaa jiru kana dhaamsuudhaaf qulfiin tokko Oromiyaa Oromoo jibdutti dubbii naannummaa to'achuu nagaa Oromiyaatii fi gabbiyyaatiif illee waan barbaachisaa ta'u. Ukkaamsuun dubbii. Lammaffaa waan hanga ammaa waggaa 50 kana arganne Oromiyaa ijaaruu Oromummaa waan adda addaa arganne kana konsolidate gochuudhaaf wal jibdutti tokkummaa cimsuu diversity keenya properly manage gochuun it is important for consolidating what we have gained so far. Kasadaffaa legitimization deenga dirreetti meetiin jiru. Eessaa kaanee 2018 irra eessa geenye waa sadii hojjechuu osoo qabnu dankaraan irra geenye. Aangoo qabachuu consolidation and legitimization. Legitimization fi sirna dimokiraasii haqa qabus Oromiyaa keessatti taatee Itoophiyaatti ijaaruudhaaf naannummaa Oromoo keessatti biqilaa jiru kana deebisuun barbaachisaadha. Dhumarratti maal isiniin jaa? Hin sodaatinaa. Ela rakkoo Oromoo keessa jirtu nuti haasofnee furuu hin dandeenye waan akka hin jirtu. Rakkoo furmaata hin qabne Oromootti rabbiin buusu beeka. Akkana boo.
ka qeensasit ka xittoo sitti uume maal sii kanna qeensa sii uume. Kanaaf Oromoo keessatti hoggaa dubbiin gandaa kaate baaraguu osoo hin taane sababa isii ilaalanii sababni isiitis keessattuu yeroo amma jiru kanarratti aangoon riisoorsiin dhufuu hubannee kun ammoo improperly fayyada hojiirra oollan loogiidhaaf hojiirra oollan garee tokko duroomsee garee biraa dhiibuu irratti hojii warra oollan Oromoo akka diigu beekuudhaan namu wal hubannaadhaan jallaa ta'ee fi to'achuudhaan walii obsuudhaan wal hubachuudhaan yoo kadeemu taate gandummaa irraa gaqqabaa Oromummaa ol qabaa naannummaa gaqqabaa Oromiyaa gaqqabaa bakka garaa keenyaan jaa galatoomaa taate gaangee tole deebiraa nagaa na dura. Taanuma dubbiin afaan wal qabuudhaaf yookiin ammoo afaan wal dabooluudhaan yeroo gartee ofii isaaniitii balaa isaan keessaa bahuudhaan gorsi isaan ammoo namaa kennan gandummaadhaan jaarmee Oromoo fakkeenyaaf balaan Oromoo keessatti buututan furmaatan arganne wanni manjoo har jaalatamuuf jechuudha. Wanni godhuu hin danda'amne hin jiru. Sabni kun wanni inni godhuu hin dandeenye hin jiru. Saba onnee qabu saba bal'aa jedhee yeroo inni akkasitti fakkeenyaaf sabatti onnee godhusi namoonni hedduun afaan callaachaa turan gaafa inni wayyaanee irratti qabsaa'u jechuudha. Amman tanasi dhugaan jirtu isimatana jechuudha. Jaarmayni Oromoodhaa afooshaa gosaa irraa ka'ee jechuudha. Afooshaa gosaa irraa ka'ee kan ijaarame kan tokkummaa Oromoodhaa eeguu qabu waan ijaarame san jechuudha. Hawaasa keessatti waan gadi faca'e tokko fakkeenyaaf nama keessatti dhuufuun tiyyamaa ajooyteen hin taatu ati jechuun eega dhuuftee dhuufuun sun akka ajooytu beekuu qabdaa jechuudha. Akkuma amma gartee fakkeenyaaf inni jedhe kana waa yeroo hedduu ganda keessatti mana keessatti namni waliin cinqatee waliin bukaayee yoo inni gadi bahee wanni mataa keessa dhahanii madooshaan maal inni gandummaa yoo fakkeenyaaf namni sun maal sa yeroo hunda hoogganaa warruma ganda saniiti itti aanaalleen isuma itti aanaan sadaffaallee isuma itti aanaan shanaffaallee isuma yoo Oromoon jedhe fakkeenyaaf jaarmaa isaaf qabsaa'u tokko irratti jechuudha. Hay ani gandaaf qabsaa'u jira ani kan Oromoo hundaati gande namni akkasii akkas ta'e gande waan ganda kee ta'eef dubbatte waan amantii kee ta'eef dubbatte haalli akkasii kan afaan ittiin wal daboolan suni gaafa hayyuu akkanaa fuullaasaa kana hin qabnedha jechuudha. Bukoo Oromoo keessa jiru bukoo jaarmaa Oromoo keessa jiru hunda isaa akkanatti gadi baasee iccitiin Oromoo jalaa iccitii taheetiin hafu kan ammoo jaarmayni ofii isaatii taa'ee ittiin naggadatu kan Oromoo kanarraa ittiin guurataa ittiin sassaabataa ittiin daldalataa waggaa meeqa taa'ee ittiin irra ciiseetiin irraa mugu kan ammoo yoo Oromoon achirraa xiqqasho Oromoo keessaa itti oliin baate hawaasa ammoo ittiin mataa keessadhaan jaarmayni nugusa yeroo hundaa hin dubbatamu jechuudha. Paartiin hin dubbatamu maqaan isaa yeroo hundaayyuu nugusa jechuudha. Akkamitti nama Oromoo qabsaa'uu irratti duulta jedhamaanii kanaan afaan keessa dhahamaa jechuudha. Kan silaa irratti duulamuu hin qabne nugusni silaa uummata tureemi uummata irratti ammoo uummata maaliin afaan qabachiisan abdii murachiisaa Oromoon gandaa wal nyaataa jira yeroo rakkoo kana keessatti yeroo hamaa kana keessatti ufi ammoo ka barki burqaa maddi waan kanaa kan irraa madde jaarmaya silaa itti hayyoonni itti wal gaan keessa jechuudha. Eenyu isa dhiyoo tana fakkeenyaaf kan tokkummaan Oromoodha warra silaa baranne jedhan keessatti diigamaati achi keessatti diigamaa jira waan Oromoo diigu kan hojjetaa jiru warra barateedha warra hin baratin caalaa warra hin baratintu tokkummaa Oromoodhaa eegaa jira warra hin baratin na fakkaatuu qaba jaarmayni hundi Oromoo wanni maqaa Oromootiin ijaarame hundi akkuma Jawaar jedhe kana na fakkaatuu qaba loqoda kiyya dubbatuu qaba amantii kiyya keessatti uf arguu qaba na calaqqisuu qaba walumaa galatti abduunis yeroo achi keessatti uf arge abduu ta'uu achi keessatti uf arguu qaba kaanis achis innis dhalaanis dhiirris xiqqaanis guddaanis keessatti uf arguu danda'uu qaba yoo keessatti uf hin argin kiyyaa miti jedhe keessaa bahayyuu qaba yookiin ammoo irratti duulaa jechuudha waan san irratti dhagaa darbataa jechuudha kan akka isaa miidhamaan dhufee kabiraalee dhagaa irratti darbata duuba waan saniif kan saaxile eenyunni kan jalqaba akka abduu hin fakkaanne godheetiin lafa kaayisan jechuudha. Oromoon Oromummaa isaatiin Arsiin Arsummaa isaatiin Harargeen Harargummaa isaatiin Shawaan Shawummaa isaatiin Wallagga Wallaggummaa isaatiin jechuudha Oromoo kan ta'u jechuudha. Oromoon ofii isaatiif federaalismii ta'e akkasitti wal qabatee ofii isaatiin wal hammateeti akkasii achi booda ammoo saba biraa hammataa jechuudha. Kasan hin jirre akkuma Jawaar amma dura Minnesota keessatti jedhe san dhagaadhaan ari'u jaarmaa ofii isaatii karaa akkasii nuu saaquudhaa fi gan ofii Oromoo maqaa dhaawataa ofii ammoo ganda takkatti irraa walitti qabamee an bakka bu'aa Oromooti bakka bu'aa paartii kanaati jedheeti yeroo inni dhufetti mee duuba anilleen Oromoodha an keessatti ofin agarre jechuu ni danda'uun waan akka rakkoo qabu jechuudha. Kan ammoo jawweetu nu fayyame miti waan hoogganaan jedheen mogoonaa jechuudha. Ana Abduu Moobaalaa Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.